لا أصلين سينا ملي جولي برو كباجان أصلي ولي جلس جولي صديق كبا لمس كبا استجان نجرني بوجادا أصلين سينا ملي نما برا ilmu berani كبدا Ecco, io le ho volevo tenere io. Durba la mafia di la tocco come tenere. سرّا كبدا سنو سرّا في الد هاتي فوتة ترتة بلكي غير سترتة برا La private la kana chum barbaru dole gugu dola yo najira ti tap go chum mala ma wajji na sirra olani akana ni be kum barbaru sai na yi wajji da kada ya rafa jira wanda والله نيركني واخن كم نجرن ya media fayyada man tiktok kaman facebook kaman gurgudu dola nan miti yetti be ko ma wallahi أبوديس wallahi na genyu mai salati fani be si sum barbaru اوكي غاري قلت لك اوكي واي سيناتي والقبته كومنتيله هدوني سيرو تكتك ماليف بروم سيشرتي انتي يفتشيزني ماليف ميديا رتي فوكس كتاتو غدني جانيتي كافي هدون كومنتي غسانيس فيديو خجلتي سنين اركا سينان برومسا همبرتو ميديا قفر جرتمو اشي ابفمته وفتا خاتونيس اركيتين جرا برومسا برچاتي ميدياس وردفتوز هدو قبدي مي وان yeroo san namni hundi teeditti ka'aa jira amana rifeensaa jira mananxirii uffatee akka teedii sanitti maglacaa kenna jedhee waan rifeensanaadhaan kana ijoolleen na jala qabanii laayivii irra jira namni baay'een dhufee na daawwatee feemasoonni hayyoonni oromoo hundi kun bakka kun fooloo naa deebisee kun natti ergatee ta'aabiin faa hirfaa guyyaa san wal barannee achiyoota warri bakka warri kenna wadda jiru Facebook irratti gurguddaan hangaasa fi ka'aabi fi nadhiiri ka'aab naa dawwalee akkaataa itti Facebook fayyadaman maal kana yaada naa kenne achirraa bakka ani wannoo ta'e akka hin baradhe waan hundi akka ergaa dabarfatuu danda'an akka nama hordofu akkasitti bilbila na hubachiisa. Waaw. Jalatom. Sambodarra Dr. Slinga anu Facebook irratti kanin beeku akka aktivistii taatetis saba kan kee cinaa dhaabbachuu turte yeroo takka asumatti arraba addunyaarra hin jirre nama arrafita yeroo takka asumatti bikka gargaarsaa dhaabbatta yeroo takka asumatti nama amantii tanteetu kee quuqama amantii teetii qabdu kophaa kan kee baatee lolta yeroo takka abiyyi faarsita yeroo takka immoo Jowaar bira dhaabbatta خمياتي خيسا خرم جرت أصلين كجرم جرا بكديلا تنون دني ملتا خرا تكوتي سنا جرم مالف أنا بكتا كايون جرو أنا ما أصلي دا ما موف دنداي وان اتفاقات وان اتأمن يقولوا ماله أنا نجارا نمو جرتا كايون جرو أنا برايش ما أرجع تكون أنا ما نما وفتاي وفدنداي وان سمو إذا أمن سيسه يقولوا في نما جواري جانا تودين كسيفه جواري في جوار كفا akka karaa warra poolitikaa keessaa Jawaarii ma jaalata. Okay, faarsee bulaa jechuun maal jechuu? Faarsee bulaa jechuun nama fakkeenyaaf ati Kanaadaa jirta doolaaruma 50 na ergitee waan akkanaa godhi jettee yoo ergitee handhaqee nama tokko arrabsee isuma jechuun faarsee bulaa jechuun saree jechuun saree bakka yaatteef lolti. Okay, garuu yeroo ammaa irratti xiyyeeffatame warra mootummaa ijoollee mootummaa jala jirtu ijoollee mootummaa faarsitu sana qofaatu faarsee bulaa jedhama maaliif? Fitti beebar faarsee bulaa jechuun saree jechuun si jedhe sareen bakka nyaatteef lolti dhageettu. Okay, arra kaatee ati Jowaar yoon fi faarsitu taate faarsee bulaa ni jedhamta moo hin jedhamtu? No, Jawaariin hojii isaatti safaarsa malee namni nama kafalee Jawari akka tanduulee nama kafalaan turre namni si kafalullee hin jiru. Yoo dhugaa deeggartanii faarsita yoo dhugaa awwaaltanii abaarta yoo argatte gamana kanuma akka an beekutti haga argite. Saniifuu uummanni usee faarsu sun kafaltii kafalamaaf jechuu usaniiti miti. Eenyu? Jarri bikka biraati mootummas ta'ee kaabinees faarsan ijoolleen hedduun amma ka'anii tuma foto maxxansanii faarsanii poolitikaa keessattis ta'ee akka dhuunfattis ta'ee faarsee bulaa jedhamanii qeeqama yeroo hedduu ijoolleen saniifuu kafaltii kafalamaaf jechuudha. Faarsee bulaan gosa hedduu jira.
فارسي بولان إني توكو نجايومان باي قالوا فارس ورا بيقول نجايو ما يساتف بيجي جرامي نجايو ما يساتف باي قالوا فارس صدق جتو إيه نجايو برباج أوكي إني توكو موتو يو واو يدا لقتيلا فاكبا سنك هو جيف تمجتو فالا مجيفتو فارس فارس بولان إني قدان موتو واني أكلافا أبالين وان غرغرا كنا بيبي فارس مالي موتو مالي نفارس أجري مالا كرمان كن اوكي واو موتو ما يو اتفارس تي دندتي تيترا تهارا سينجيس يو أتنما بيزنس آتاته وان غرغرا يو موتو أتي مسكينة وادا كم نتاته موتو ما ده غردا بكفيت رهتے نگے ہم باتیں گلتا بابا بادے واجتا یو کم ملی شمگن دکے سارے کبل لانسی او فایو اتو فارس اکاتی گوسا کنا ہی بابا ثانك يو ادنو باسته غلطون مي جيرينيا كان كيسات وني سيمودته اتياغا امتين دغن تغمچو تسته تغدا نيقبدا nama juru jire mudanno na milu bunji runta mudanno ti ya baye kam jere kam situ mudam baye ta yom ille indagan ta nama qodu barbad yokin qodde jitto maduro ni gabda gava dura suudi tara lamata demu dura demu jaalalle qaba ture beeyta haya karaa dheeraa kanaasi deemnee gaara marbaa kana warris karaa suudii deemee hin beeka yeroo nuti asii gaara marbaa jallaa kana ol finnee kamisitti gaaratti ol ba'u kaan ijoollee dalagatoo itti dhufee gaafas mobaayiliin akka amma iPhone kun Samsungiin kun hin jiru Feysaliyaa fa'a jennaan M70 fa'a jennaan jira beektaa gaafas M70 Abu Shaitan fa jenna jira mucaan tokko ka bira gorre beelofneetiin kadir martuu dhaggeeffatameta yaa rabbi hiriyaa dhugaa isiif na qoodde gargar nu baasin ani ka'eeru tokko sirbasan sammuu keessaan qabu haya mucaan sirbasan dhaggeeffata edaan akkati jaalalleeti yaada dabamu karaa kana fagaatu qilee keessa deemaa jira jedheetti mooya asii yamanitti gaggara galee ofirra baarannee thank you galatoon dodo ajaa'ibaatii kara gaafii jaalalatti seenaa mee jalqaba asliin barakam jaalaltiis qabda jalqaba eenyu kaasi qabda jaalalli ijoollee baadiyyaatu jalqabaaf dhuman qabdu barra osoo bishaan buutuufaa bakka horee editti wal jaalatta beekta okay gaafa baadiyyaatti dhalattu akkuma gaafatti dhalattu guyyaa dhaloota keetii waraqaan siin kennamne gaafa jaalatullee sabuma keessatti bara akkasii jettaa wanni hundi akkana nutti hundaa waan ta'eef ani bara kana jaalalti na qabdee hin beeku kama guddadheetiin shamarran kanaan bakka gaafa sanillee haala teknoolojii wajji deema janaan gabayatti wal argitaa nagarratti eedaa bakka cidhaa fa'aatti qamisii abbaa lamaa sadii ganda keessa jira baadiyyaatti bifaan eedeetiin afoo baatee nagaya gaafatta hin geeggeessitaa obboleessa yoo argite hin dhiittaa abbaa yoo argite waan akkasii malee gaafuma xiqqaatirraa baran beekuun. Baran beeku xiqqeenyu marraa dhalaa feete jechuudha. Ay jaalalli akkuma nama kamuu qabdi malee wanni dhiira biraatiin addatti dhalaa feete hin dandeenye. Galatoom karaa haadha seenatti seenaa mee haadha seenaatii wajjin akkamitti wal baruu dandeesse jalqaba eessatti wal barteen biyyatti moo kaayirootti moo eessatti akkamii waliin dhuftan? Haadha seenaa konkolaataa taaribatti waliin dhufin. Taariba eessaa? Isilleen as dhufuuf deemti anillee as dhufuuf deemti. Yaafooraa ta'uu danda'u lamaanuu. Haaya.
konkolaataa tu waliin nu fidee jarri gara nama torbaatiin ullee nama torba nama kudha afur walitti fe'ee Suudaan irraa Sahara Masrii kana walitti nu fidee. Ani gaafas friendii wayii qaba sponsor irraa taatee karaa baaraa kana beektu kanaan deemtu wayiitti jira. Haya. Egaa biyya haaraa takka yoo deemtu barra nama dirroo deemu jala deemtaa imaama qabda. Haya. Ani nama gaafas wajji deemu nama Jarman kana Faransaay kana biyyoota Awurooppaa kana nama beeku duraan deemuuf yaalee no rakkoo garagaraatti karaa deebi aga Suudaanii aga Libiyaa taatu mucayyoo deemte takka wajjin deema Adaamatti wal barannee fireendiitti jira. Haya. Ani isii wajjin deemaa haati seerallee hiriyoota isii wajjin deemti. Shamarran amma nu bira jiran baay'ee kana keessa xiqqashoo nama ija laafuu uffata ijaaba kana Zaaraa kana keessatti uffatti. Tana wajjin deemu tun immoo warri daldalaa kunillee itti ilaalaa Araboota itti fiiga beektaa surreen deema kan wajjin deemu warra magaalatti. Afaan Arabaa beekaa. Mataan qullaa bakka akkasitti Araboonni kun na cinqaan daldalli kun harkaa fudhatu beektaa. Haya. Ani garaa kiyya keessatti biyya takka lama kabalamee jiru. Aboo agaan taloo kana wajjin uffisoo miskiintitti tana jana dhiyoo qalbii layyatti beektaa gillee kabalaa quufee as deebi konkolaataa irratti. Haya. Akkasumatti karaa Saharaa Suudaanii kana wajjin dhufnee yeroo dibbara biyya kanaa gaasee nu magaalanatti illee isin dhuftee nu biraan ta'etti beektaa ijoollee kaawwan irraa anaaf isitti dhiyaate. Haya. Anillee gisee isin nu biraa achi deemtee bakka ijuma rahmataatiin laala beektaa. Haya. Itti dubbachuuf tabiraa biraa qabda rakkoo karaa deemaa jirtaani. Obbolummaa makanaan itti dhiyaadha akka isin achi hin fagaanne an diskoortii godhachuu yaada qaba waan ta'eef gaafa bakka geenu. Haya. Achiin asin dhufnee as dhufnaan isin obboleettii bira dhaqxee obboleettii asii qabdi haati seenaa. Ani wal ta'uu dinnee baaraan deemte amma Faransaay jirti natti fakkaata. Okay. Isin deemna nan duraanuu qalbiin jirtu kana wajjin dhufne jira waan ta'eef haala seenaa wal barannee maqaanikaa godhannee waa ittiin haala seenatti wal fuudha. Yeroo hagam turtaniiti kaa godhatan jaalalan? Laa jaalalan waa takka wajjin turre isin obboleettii bira dhuftee akka isin deemte guyyaa wayii kanatti argee itti mee lakkoofsa irraa fudhee eegasii bilbilee fi walumaan haasofnaa gaafa kaan karaan baaraa kun baarri badee wal fuuna maal gonaa ilmoo malee teennaallee kophaa ta'a kunoo fireendiin xiyya baaraan deemte maalmaa jireeni warratti ergadhu naan jette warra isiititti erguuf itti bilbilaa yeroo sanii maastar pilaanii jira karaan cufaadha jedhanii bilbilaan warri tole jedhee nama wakkalatanii nikaa hidhanneetu kararratti malee kararratti guyyaa lama sadii wal agarra biyya kanatti karaa mana isaanii mana obboleettii isaaniitu karaa biyya. Waaw, maashaallah. Asliin seenaa malee ijoollee biroo qabaa jaan aslii waliigalas ijoollee sadii qabaa lamas qabas tajaan ni jiranii dhugaadha. Asliin seenaa malee nama biraa ilmoo biraa ni qabda. Qaba ijoollee obboleewwan seenaa hin jiru. Durba lamaa fi dhiira tokko qaba seenaa hojii. Eessarraa qabda sanoo eessarraa fidde haati fuutee turte bultii keessa turte dura. La private kana jechuun barbaadu ijoolleen guguddoodha yoo na jiraate taaptaaf gochuun mala nama wajjin asirra oolanii akka namni beeku hin barbaadu seenayyuu wajjin akka dhiyaarrafaa jira waan ta'eef. Wallahi ni erkanii waan kan keewun ni jiran. Yaa miidiyaa fayyadaman tiktookii qaban feesbuukii qaban gurguddoodha namni tiyyatti hin beeku walumaa wal beeku. Aboodiis. Nageenyuma isaaniitiif ani beeksisuun barbaadu. Okay, gaarii gooti rakki. Okay, waa'ee seenaatii wal qabatee komantiilee hedduunis yeroo takka maaliif barumsa ishirratti hin xiyyeeffachiisne maaliif miidiyaa irratti fookas akka taatu godhanii jaaniiti gaaffii hedduun komantii keessaanis viidiyoo keessalattis ni arka. Seenaan barumsa hin barattu miidiyaa qofarra jirti moo ishii eebbifamtee uffata kaattuanis arkeetiin jira.
barum sabarachati medias hordoftoota hedduu qabdi. Mee waan kana ifa godhiif namni takka takka waan hin barannee miidiyuma irra ooltuu fakkaata itti. Ani beeku ani abbaa firiidamii maatii ofii eeguu abbaa akka warri keenya nutummaa ta'e nama guddatanitti abbaa akkasii abbaa garaa jabaatu ka ilma ofii jaartii kunuunsanii miti ani ilmaan kiyyaa fi jaartii kiyyaatti ilaala. Abbaan kabara hin baratanii karaanii miidiyaalee gilee fayyadaman kana malaaluu osoo hin taane ofii tireeningii itti godhan waan gana gaaf guddatan kooloo naa godha yaa'ii kadhatan akka isaan waa hundaanuu nama gattan hin barbaadu yeroo durii na dheerate ijoolleen. Galatoomi guddina keessa seenaan tante doktora akkasii taatu feetamoo joornaalistii moo aktiivistii moo maal akkasii taatu feeta daa'imni ta'e akka yaada fedhitteeti. Fedhiin abbaa hin daangeffamu waan rabbii fi taasisuu gaafumasiin bakka jetti walumaa inshallah. Rabbi bakkaan